Welcome to my YouTube channel. Warri YouTube qorsaa fayyisootiif haaraa taatan YouTube kana subscribe, like godhuudhaan jalqaba. Akkasumas mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatina. Yeroo mallattoo bilbilaa tuqxan notification isaa yeroo YouTube irratti video upload godhu dafee isin bira gahaa jechuudha. Mata dureen keenya ka har'aa mana kee irratti kingii taatee jiraachuu ni barbaadda warra dhiiraatiif. I know dhiirri kamiinuu bultii isaa irra jabaa ta'ee kingii ta'ee jiraachuu barbaada. Garuu ammoo wantoonni gama saayikoolojii shamaraatiin akka inni kingii ta'ee bultii isaa irratti jiraatu isa taasisu maaliidha? Wantoonni baay'een kan isii attentionii isii fudhatanii akka isiin akka kingiititti isa qabattee isa jiraachiftu taasistu maaliidha ka jedhu ilaallaa jechuudha. Maaltu jira yoo ati akka queeniititti treat gootaan ta'e isiin immoo deebistee akka kingiititti treat si gooti jechuudha. Jaalalli give and take waan ta'eefi waan kennituuf waan fudhattu waan ta'eefi waanuma ati isii kennitu san deebitee isiinis sii kenniti. Kanaaf yoo waan gaarii ati gooteef isiinis gaarii sii taati jechuudha. Gara biraatiin treat the way you want to be treated jedhan. Akkasumallee akkaataa yoo isiin itti treat si goote si gammachiisu san isii treat godhiin jechuudha. So tokkoffaa maaliidha? Saayikoolojii shamaraa wanni hatuu danda'u akka kingii isiin si goote si jiraachiftu wanni taasisuu danda'u. Haadha manaa ta'e takka taatee fakkeenyaaf daa'ima yeroo garaa qabaattu ta'e yeroo sanitti luka dhiqiifi siif jiraa jedhiin jaalala qabduun san agarsiisinii jechuudha. Shamarri takka yeroo daa'ima garaa qabdu luka dhiqachuu caalaa wanti isitti ulfaatu iyyuu hin jiru jechuun ni danda'ama. Waa ulfaataadha jechuudha. Kanaaf yeroo isin gajjechuu dadhabdu san gajjedhii luka isii dhiqiitii agarsiisiin jaalalaaf kabajaa qabduuf. Isiin wanti garaa keessatti baadhattee waliin rakkattu sun keeti ilmoo keetii waan ta'eef kabajaaf jaalala yeroo san agarsiisiin akka kingiititti si jiraachifti. Imeejii guddaa mataa isii keessa kaa'utti jirtaa jechuudha. Viidiyoon kun immootu warra jaalala dhugaa qofa walii qabanii fi akkasumas bultii isaanii bultii jannataa godhanii warroota jiraachuu barbaadaniif akkasumallee warra faayidaa jaalalaa garagaraatiif kan walitti dhufne jaalala dhugaa qofa irratti kan hundaa'aniif hojjetamee jechuudha. Viidiyoon kun malee warroota jaalalli isaanii waan garagaraatiin walitti hidhata qabu faayidaa garagaraatiin laaqame yookaan waan garagaraatiif walitti dhufanii waliigaltee hin qabnee fi miti jechuudha. Ka ittaanu mootu haati manaa jaalalleen teetuni jireenya ofii guutuu nyaata hojjettee si dhiheessitee si jiraachifti. Why not? Ati immoo maaliif yeroo tokko yeroo boqonnaa qabdu haa ta'u yeroo sanbattan wiikendii irra haa ta'u ji'atti yeroo takka yoo guddate yeroo lama nyaata hojjettee bakka isiin ciiftutti ganama fidiif. She will appreciate you. Baay'ee tokko kabajaaf jaalalli ati isii irraa qabdu dabalaa jechuudha. Akka kingiititti akka isiin treat si gootu taasisti jechuudha. Isiin umrii ofii guutuu si horatti ati immoo guyyaa takka yeroo argatte akkasii waliif deebisuudha jechuudha. Jaalalli kun jaalalli by the way waan firiidhaa miti. Yeroo baay'ee jaalala keessa yeroo seennu waan akka firii tokkotti ilaalla. Firii miti. Waan ati isii irraa feetutu jira. Waan isiin immoo sirraa feetutu jira jechuudha. Waan gaarii yoo ati kenniteef waan gaarii sii deebisti. Waan gaarii yoo kenniteef waan gaarii sii deebisaa jechuudha. Kanaaf give and take jechuudha jaalala jechuun. Kan ittaanu yeroo nyaata isiin hojjettee sii dhiheessitu nyaata dursitee afaan ofii kaayachuu irra dursii isii afaan kaayinii jechuudha. As keessatti dursiin jechuudha waa baay'ee irratti yoo ati isii dursiteetiin argamtu isiin immoo moor caalatti si dursuudhaaf yaalii gooti jechuudha. Kunin akka atiin kingii taatee bultii keessan irratti gammachuudhaan jiraattu si taasisaa jechuudha. Kan biraa fakkeenya yeroo waliin gadi baatan ati dura deemtee isii duuba hin deemsisin. Waliin qixxaayaatii deema harka qabadhuuni harka wal qabadhaatii waliin deema.
akka jaalalleewwan yookaan haadha manaaf abbaa manaa walii taatan isinirraa mul'atuu qaba, isinirraa beekamuu qabaa jechuudha. Kuni maalidha? Bakka guddaa waliif qabaachuu agarsiisaa jechuudha. Akkasumallee maaltu jira? Yeroo waliin gadi baatu makiinaa tiraanspoorteeshinii fudhattee ta'aa, kan kee ka dhuunfaa keetii qabda ta'aa, dursiitii balbala banii teessisiinii ka'e ofii deebii taa'e. Isii dursiitii teessisiiniitii taa'e jechuudha. Dursitee yoo argamte si dursitii jechuudha akkuma dura jenne. Shamarri takka saayikooloojiin shamaraa yeroo itti fayyadaman baay'ee salphaadha. Waan salphaadhaan tiriit godhuu dandeetta. Waan salphaadhaan jaalala isii keessaa baasuu, kabajaa isii keessaa baasuu dandeetta jechuudha. So kan itti aanu shamara takka kennaa ta'iif dhiirri yeroo hunda kennaadha malee fudhataadhaa miti jaalalaa fi waa baay'ee keessattuu waan ta'eef wantoota akka giiftiitiin gammachiisuuni surprise isii godhuu keessatti bakka guddaa qabaadha. For example, guyyaa akka wal bartanii, guyyaa akka wal fuutanii, guyyaa akka ijoollee jalqabaafaa walirraa argattanii, wantoota kanneen yaadachiisiniiti waan wayii waan si gammachiisu wayii yeroo isiin quba hin qabnetti surprise godhiin jechuudha. Kunin yoomillee yoo raftee of dagatte malee yoo every single minute waa'ee kan kee yoo kaaftu akka jaalalaan mataan isii hidhamuu fi kabajaa guddaa ol aantummaa guddaa bakka guddaa akka isiin siif qabaattu taasisaan jechuudha. Wantoonni amma dubbanne kunniin waan guddaadhaa miti. Garuu namoonni hedduun akka warroonni jaalala dhugaa keessa waliin jiran wantoota kanneenii fi kana caalullee akka gootan ni beeka. Garuu ammootu maaltu jira? Yeroo baay'ee nama kenna biratti jalqaba rileeshnshiippii irratti kunni baay'een kunniin wantoota akka kennaa haa ta'uu, wantoota waliin gabbaatu akka dhiyeessuu haa ta'uu, nyaata walii dhaabuu, waan garagaraa waan haasayaa turre kana hunda jalqaba irratti ni godhama. Namoota jaalala dhugaatii fi namoota smaartii ta'an jaalala maal akka ta'e beekan biratti jechuudha namoota kenneenis ta'u. Garuu maaltu ta'aa boodarra xiqqeessaa yookaan bultii keessa seenanii ijoolleen faa yeroo argamtu dagataa dhufutu dhufaa jechuudha. Kun yoo ta'u ammootu jaalalli kenna akkuma nu xiqqeessaa waan san xiqqeessaa dhufnu jaalallis gadi bu'aa xiqqaataa dhufa waan ta'eef kun akka hin taane waan kana amala godhachuu barsiifata godhachuu danda'uu qabnaa jechuu. Yoo kun ta'e immoo bultiin kennaaf jireenyi keenya jaalalli kennammootu moor jireenya jannataa ta'aa dhufa. Maatiif ijoolleen nuti horannullee waan gaarii kana nurraa dhaalaa deemanii borus jireenya isaaniitiif maatii isaanii wama nurraa dhaalan kanaan jireenya ofii jiraachuu danda'anii jechuudha. Wantoota amma jenne kana yoo fayyadamtan dhugatti gammachuu guddaa jireenya jaalalaatiif gammachuu jannataa jiraachuu danda'an jechuudha. Bultii ofii keessatti viidiyoo kana waan ilaaltaniif hedduu galatooma. Subscribe godhuun nu bira dhaabbadhaa. Akkasumas immootu mallattoo bilbilaa tuqaa akka yoo boodarra ani upload godhu viidiyoon kiyya isin bira ga'u akkuma dura jedhe galatooma.